Leelloo leellayoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Leelloo. waan baay'eetu qophaa'ee garu leelloo koo. Faaruu keessoo sii jedhanii hoo. Faaruu erga ijoolleen. Mee hamilee kennaa fi leelloodhaaf. Baay'ee gaariidha. Leelloo leellayyoo namni jechuu danda'u jiraa isin keessa? Jira. Mee jechuudhaaf tokko lama sadi. Leelloo leellayyoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Leelloo. Baay'ee namatti tola. Egaa leelloo qophii leellootiin ijoollee magaalaatiis ijoollee baadiyyaa jiraatanis waan isaan hojjetan qophii leellootiin ni dhiyeessinaaf miti? Baay'ee gaariidha. Har'a immoo anaa fi gammeen gara godina Arsii ana digaluuf xiijoo deemne ijoolleen baadiyyaa yeroo gannaa maal gochaa dabarsu karoorri keessanoo maalinni jennee ijoollee adda addaa gaafanne waan achi jiru immoo gara keetti finnee qophii leellootiin dhiyeessuuf deemna. Ani kanan jedhu horiin illee beelladoonni garaagaraatti jiru. Ni jiru nuun jedhanii jiran. Ijoollee mana jiraniifis ijoollee kana warra OBN gamme daawwatan hundaanii sirriitti nuu calaati koottaa isiniin jedha. Nu eebbisi kaa leelloo koo. Maarree? Daandiin keessanii nagaa ta'u. Leel. Leel jedha ijoollee. Leel. Nagaan galaayi. Leel. Qophii gaggaarii ijoollee kanaaf iddanii akka dhuftan sinaa godhu. Leel. Konkolaataan keessan daddafee daddafee sinaa ga'u. Leel. Qophii babbaleedaa ijoollee kiyyaaf akka fiddanii dhuftan immoo abdii isinirraa qaba. Nagaan bobbaati galaayi isinin jedha. Galatoomi leelloo koo. Ijoolleen as jiru isin immoo akka isaan mukoofnee fi walitti himtu gaatti leelloo deemee deebinan. Deemaa deebi'aati. Ani immoo waan inni itti himu babbaleedaa qopheesseefidha. Tolee ijoollee. Hayyee. Warri manaas immoo sirriitti dhannarraa dhaggeeffadhaati. Irra waan hedduu barattu jedhee inni yaada. Ijoollee sirriitti gaafadhu. Tole. Numa qophii bareedaa finnaa yeroo finne immoo hin argitaatis. Tole. Tole. Ijoollee. Nagaan. Amilee kennaa fi adeeman. Nagaatti qaba. Nagaan gala bobbaa nagaan gala. Leelloo. Tole kajoollee ani kana isinitti hime amma moomee karoorri gannaa keessan maal akka fakkaatu maal akka ta'e ijoolleen natti himuu dandeessan isinin gaafadhaati karoorri gannaa keessan maal akka fakkaatu ijoollee mana jirtutti illee kanas jirtutti illee naa himta. Tole. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii maqaan koo Kanaan Qalbeessaa jedhama. Kanaan dhufe mana barumsaa hawaasaa saayinsii fi teekinooloojii Adaamaarraa akkasumas immoo karoorri gannaa koo yeroo gannaa yeroo boqonnaa kootti maatii gargaaruudhaan akkasumas immoo tapha qofa baay'isuu dhiisuudhaan yookiin moobaayilota yookiin bilbila irratti qofa irratti yeroo dabarsuu dhiisuudhaan akkasumas immoo fakkii kaasuudhaan hiriyoota koo wajjin taphachuudhaan akkasumas immoo obboleewwan koo xixiqqoo
barnootaan gargaaruudhaan isaan qo'achiisuudhaan ofiifillee qo'achuudhaan dabarsa. Tole kan biraa omee kanaaf immoo atillee akkasumatti itti naaf ofimee ijoolletti naannoo sirriitti. Tole akkam jirtu ijoollee maqaan kiyya Eebbaa Qalbeessaa jira. Eebbaa Qalbeessaa jedhama. Kanaan dhufee mana barumsaa Hawaasaa Yuunivarsiitiif saayinsii fi teekinooloojii Adaamaadha. Kanaan dabarsuu ganna irratti gaafan qo'adhu karoora qo'annaa qabadhee baasee tanin karaa sana qo'adha. Kan biraa immoo kanaan ganna irraa dabarsu maatii kiyya gargaaruudhaan wantoota kutaa amma gara kutaa 5 darbee gara kutaa 4tti kan na dhibaa turan fa'aa nan sirreessaa jechuudha. Kanaafuu akkaataa qo'annaa kiyyaa nan sirreessaa karooradhaan baasee karoora qo'annaa kiyyaa sirreesseetiin baasee irra deebi'een qo'adha jechuudha. Ani ammoo maqaan koo Milkoom Tamasgeenin jedhama. Kanan dhufe magaalaa Adaamaa irraati. Ani amma kutaa 5tti darbaa makkoobiliin baradhaa. Ani yeroo boqonnaa kootti kanan ittiin dabarsu moobaayilii yookaan bilbila irratti yeroo dheeraa dabarsu otoo hin taane maatii koo gargaaruu obboleewwan koo waliin taphachuudhaan dabarsaa. Gaafa ani qo'adhu ammoo sagantaa baafadheetan qo'adha. Tole ijoollee argitanii karoora isaanii fi waan isaan irraa of dhorkuu barbaadan illee hedduu dubbatan fakkeenya fi ilaalan ishiin kun moobaayilii qabattee dhufuun ishee dogoggora akka ta'e dogoggora irraa immoo akka barachuu dandeenyullee asuma ta'anitti ijoolleen nutti himanii moobaayilii tokko dhiisuu kanarraa bilisa of godhanii karoora isaanii cimsanii itti deemanii bara garemmoo qabxii gaariillee ittiin fidachuudhaaf qo'annaa jalqabuu isaanii sirriitti hubattaniitu. Isinis immoo wantoota hafe mana yeroo teessan elektiriikii tuttuquu dhiisuu akkasumas ala yeroo baatan roobni cimaa jira waan ta'eef of eeggannoo gochuu wantoota kanarraaf immoo maatii keessan gaafattanii maalirraa of eeguu qabna jettanii sirriitti hubattanii ganna kana maatii wajjin dabarsuu qabdu isiniin jedha. Laala namatti hin tolu ijoollee? Baay'ee namatti tola miti? Baay'ee namatti tola. Warri manaas akkasinitti tole abdiin qaba. Asumaanii chaanaalii keessan OBN Gaammee qophii leelloo keessanii daawwadhaa isiniin jedha. Ijoollee kun qophii leellooti. Har'a qophii leelloo keenyaan iddoo bareedaa tokkotti argamna. Mee ilaalaa sirriitti ijoollee. Namatti hin tolu? Baay'ee gaariidha. Egaa yaada keessaniin adaadoo eessa jirtaa jechaa jirtu miti? Isinitti himoo? Baay'ee gaariidha. Godina Arsii jirraa. Godina Arsii keessaa isimmoo aanaa Digaluuf Xiijoo keessatti argamna. Gandi isaa maal akka jedhamu bareedduun tun natti himtu nan gaafadhaan ijoollee. Eenyu maqaan kee? Dammee. Gandi kun maal jedhama? Ganda Guushaa Xeebalaa. Ganda Guushaa Xeebalaa jedhama naan jette. Egaa har'a baadiyyaa jirraa. Ijoolleen baadiyyaa oolmaan isaanii maal fakkaataa gannaan achumaanis immoo karoora isaaniitis ni gaafannaa wajji taphannaa wajjin faarsinaa waa hedduu jira ijoollee. Isinirraa ka'ee eeggamu hayaataan teettanii qophii leelloo hordofuudha. Gammeenis ni jira. Innis ijoollee argatee achi keessa jira ijoollee. Mee walumaan achi seennee isa wajjinis wal argina. San dura garuu ila
Duubaan argitaniidha duubaan ijoollee. Baay'eedhaa miti bifa isaanii beektuusin muraad waa hunda sitti manaan jechaa jirti bareedduun tun akkamaati. Nagammaa ishee gaafannaan muraad waa hunda sitti manaan jette hin dandeettaa miti. Mee ilaalaal ijoolleen sirriitti si ilaalaa jiranii achi keessa muraad loowwan as keessa jiran bifa isaanii nu haa barsiisuudhaan jechaa jiru. Hin himtaa miti? Baay'ee atoo hin beektaa? Hin beekti isiin? Mee wajji deemnaa isinirraa ka eeggamu qophii keenya hordofuudha. Kottaa ijoollee. Kan argaas nutti agarsiisu. Mee amba si gaafadhaa natti agarsiifta. Ila kana. Barruudha. Maaliif barruudha niin garuu? Gurraachaaf barruu adii of keessa qaba. Halluu lama jechuudha. Tole tana. Bulee. Bulee. Bulee dhamti? Bulee. Laalaa jirtu miti garuu sodaachaan jira nama waraanani. Tu maal jedhamti? Bulee kootti mee amma immoo ka biraa lama laallee jirra ijoollee. Amma immoo kasi gaafadhu. Oromoon horii babbaasee qajeelcha gara horaatti hayyoo koo yaayilee koo annaanaa qabeetti ila kana natti bira fi kaasuu jalaan deeme. Arroodha ijoollee keessa seenaa kottaa mee isaanuma keessa. Tole. Damme amma immoo damme si gaafadha beeki. Agaafannu ni miti? Dammeen kamiin nutti himti? Ishee tana natti himee damme. Adii sirriidha. Sirrii miti. Damme kottu. Kana natti himi. Barru sirriidha. Kareefi garuu maal ture? Gurraacha ture malee ka isiin natti himte sun. Ka amma sin gaafatiin mee kamtu jira? Isheen sunoo? Barruudha miti isheenis? Hundaafuu ijoollee. Egaa kottu. Hundaafuu ijoolleen kun akkanatti sirriitti beeku. Amma immoo teenyee waa hunda isaan wajjin taphachaa qophiilee adda addaa isin biraan geenya. Gammeefaa biras deemnee mooyyuu maalirra jirtu ni jennaani. Qophichi qophii leellooti. Nu faana tura. Turtii gaarii. Kotta. Muraadoo.